Kanfaltii DV bara kana Ameerikaan doolara tokko gaafattee furmaanni jalqabaa argamee jira. Akkuma seensa viidiyoo irratti isinitti himetti bara kana DV guutuudhaaf Ameerikaan wantoota lamatti dabaltee jirti. Innis inni tokkoffaan paaspoortiidha. Paaspoortiin hin beekamu. Inni kunillee inni lammaffaanis doolaara tokkodha jechuudha. Doolaarri tokko kunis oduu ta'uu danda'a yookaan immoo dhugumaan gaafachuu dandeessi. Isin garuu ammuma kaastanii qophaa'uu qabdu. Kanaaf immoo akkaataa kamiin qophoofna kan jedhu yeroo darbee filannoowwan akkas hin qabdan isinitti himeen ture. Inni tokkoffaan namni biyyoota alaa jiran maaster kaardii kan qaban kaffaltii kana isiniif raawwachuu danda'u, DV isinii guutuu danda'u jedheen ture. Inni lammaffaan immoo ofii keessanii Bybit irratti yookaan immoo maaster kaardii kanneen biraa irratti illee kennamuu danda'a. Garuu kan Bybit baay'ee salphaadha. Akkasumas immoo doolaara akka barbaadan irratti asirratti argachuu dandeessu. Yeroo darbe akkaataa kamiin akka Bybit akkaawuntii akka banattan isinitti himeen ture. Har'a immoo akkaataa kamiin Bybit akkaawuntii irratti maaster kaardii kan ittiin kaffaltiiwwan garaagaraa raawwachuu dandeenyu. DV qofa osoo hin taane kaffaltiiwwan garaagaraa raawwachuudhaaf kan nu gargaarudha. Wantoota garaagaraa online irraa bituudhaaf kan nu gargaarudha. Maaliif asirratti P2P jira. Doolaara qarshii Itoophiyaatiin asirratti bitachuu dandeessu. Doolaara bitattan sanaan immoo gara maaster kaardii keessaniitti dabarsitanii ittiin kaffaltiiwwan garaagaraa raawwachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf har'a isaan isinitti argisiisa akkaataa kamiin akkasiin maaster kaardii kan argachuu dandeessanii jechuudha. Erga asirratti galtanii aappii keessan irra galtaniin booda bakka sarchii irra deemtanii Bybit keessan irratti kaardii ittanii sarchi gootu isa jalqaba irratti isinii dhufu kana ni tuqxu jechuudha. Kaardii jedhee isa jalqaba irratti isinii dhufu yeroo tuqxan xiqqoo ishee load godhee akkasitti isinii bana. Sana booda asirratti akkasumas kanaan isinii fida. Maaliif akkasiin fayyadu asirratti isiniif ibsa jechuudha. Isin maal gootu apply now isa jedhu kana isa jala kanarra jiru isanii tuqxu. Sana booda biyya Itoophiyaa ofumaaf isinii fida. Itoophiyaa jettuuni confirm jettanii achiin asirratti next kan jedhu kana tuqxu verify gochuu keessan isinii ibsa jechuudha. Asirratti personal information keessan guutu jechuudha. Jalqaba kaantiriin Itoophiyaadha ofiifuu jalqabuma isinii guutii tura jira. Address lookaap kan jedhu optionaalidha bira darbitu. Bakka street jedhutti isin bakka jirtan Oromiyaa keessa biyya biraa yoo jiraattan bakka jirtan guutu an Addis Ababaan jira waan ta'eef Addis Ababaa jedheen Boolee jedheen guuta. Itti aanee building noo fi apartment noo kan jedhu tiktik gootanii bira darbitu. City kan jedhu an ammas Addis Ababaan guuta. Isin biyya jirtan guutu. Yookaan waraqaan eenyummaa keessan kan jiru itti aanee kan jirus Addis Ababaa Itoophiyaa jedhee tanaan guuta jechuudha. Kan jiru poostal koodiidha. Poostal koodii ani kan Finfinnee 1000dha. Kan immoo bakka biraa yookaan immoo bakka isin jirtan Finfinneedhaan alaa bakka biraa yoo jiraattan Oromiyaa keessa bakkoota biraa yoo jiraattan Telegram chaanaalii keeyyarra isinii kaa'een jira. Poostal koodii achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kan Wallaggaa, Amboo kan hundumayyuu kan Oromiyaa keessaa bakka baay'ee kaa'een jira. Isa fayyadamuu dandeessu. Namoonni biyyoota biraa jirtan immoo biyya jirtaniin poostal koodii sarchi godhaatiin ni argattu. Achi waraqaa eenyummaa achii yoo qabaattan yookaan immoo paaspoortii achii yoo qabaattan isaan sarchi gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha poostal koodii. Kana erga guutaniin booda jalarraa konfirmii gootanii gara isa taanutti darbuudha jechuudha. Asirratti what will you use Bybit for kan jedhu kana please select kan jedhu tuqxanii isa kana filachuu dandeessu fit gootii and Bybit card kan jedhu filadhanii isin kan barbaadan filachuu dandeessu. What your employment status kan jedhu kana immoo isas maal tuqxu please select kan jedhu kana tuqxanii achi keessaa ani self employed kan jedhu filadhe isinis immoo as keessaa isa ni filatu jechuudha. Itti aansee kan jiru what your source income kan jedhudha. Inni immoo eessarraa dhufaadha. Galiin keessan kanaaf galiin kiyya kan kiyya hojii dhuunfaati jedhee waan filadheef ammas immoo eessarraa dhufa jechuudha. Inkaamiin kiyya kanaaf self employed income kan jedhu kanaan filadha jechuudha. Isallee asirratti kan jiru annual income keessan amma akka ta'edha. Isaaf isas immoo ni filattu jechuudha. Amma 10,000 doolaara 10,000 hanga doolaara 99 jedheen kaa'ee isa kanas isinis akkaataa kanaan kaawwachuu dandeessu. Sana booda next kan jedhu tuqxanii itti aanee bakka kanarratti right gootanii asirratti refilar koodii optionaalidha. Guutuus dhiisuus dandeessu waan ta'eef isa guutuus dhiisuus dandeessu. Itti aanee jala kanarratti yoo guutuu barbaadan immoo kun sana asirratti barreessu kana guutuu dandeessu. Sana booda tiktik gootanii maal gootu jechuudha submit jettuun jechuudha. Sana booda asirratti submit ergattaniin booda maal isinii godha jechuudha under review isiniin jedhee kaardiin keessan daqiiqaa muraasa booddee akkasitti kaardiin keessan isiniif dhufa jechuudha. Kaardiin keessan erga isiniif dhufeen booda bakka kanarratti kunoo kaardii kan jedhu isinii dhufa. Jala kanarra kunoo bakka kanarra kaardii kan jedhu isinii dhufa. Yeroo isa tuqxan asirratti kaardii keessan irraa amma akka qabdan hunduma isaa isinitti argisiisa jechuudha. Kunoo kaardii keessan akkasitti isinii fida. Akkasitti isinii fida jechuudha. Gubbaarraa kunoo mallattoo xiyyaa kan ammoo tuqxanii kunoo amma akka qabdan baayilaansii ምናምን hundumaa isaa isiniif fida.
Gubbaa kanarraa immoo mallattoo xiyyaa kana yeroo tuqxan maqaa keessan hundumaa guutummaadhaan isinii fida jechuudha. Akkas kana gad harkistanii bakka kanarraa kun mallattoo ishii ijaa kana tuqxanii personal information keessan hunduma maqaa keessan lakkoofsa kaardii keessanii hunduma isaa achi keessa argachuu dandeessu jechuudha. Argisiisuu waan hin danda'amneef sanittiin argisiisne isa tuqxanii ilaaluu dandeessu hunduma isaa. Asirratti immoo akkaataa kamiin akka doolaara bitattanis as qallaalidha yookaan waan tolfaataa miti. Asirratti P2P jira waan ta'eef doolaara amma barbaadan kun asirraa P2P isa jedhu kana tuqxanii jechuudha. Baayibiitii keessanirraa asirratti namoonni doolaara gurguran jiru. Qarshii Itoophiyaatiin namoonni Itoophiyaa keessa jirtan akkaawuntii Itoophiyaa fayyadamtan qarshii Itoophiyaatiin namoota sanarraa kanfaltanii kunoo ammatti doolaararraa doolaarri tokko birrii 173 hanga 74 waan akkasitti gurguramaa jira. Guyyaa guyyaan hin dabala. Yeroo itti aanutti immoo akkaataa kamiin akka nuti doolaara kana bitanne akkasumas immoo kaffaltiiwwan ittiin raawwannuun viidiyoo sattaanuun viidiyoo yeroo gara fuulduraatti isiniif hojjedha. Agasitti turtii gaariin isiniin jedha. Namoonni subscribe nan godhin jirtan ammallee subscribe na godhaa. Chaanaalii kanarratti wantoota isin beekuu qabdan wantoota barsiisuu ta'an baay'een isinii qabadee dhufa gara fuulduraatti hojiiwwan onlaayinii illee garaagaraa baay'een isinii qabadee dhufa waan ta'eef subscribe na godhaa. Akkasumas immoo viidiyoo kiyya amma dandeessanitti like comment irratti immoo wanta yaada qabdan yookaan gaaffii qabdan barreessuudhaan na waliin itti fufuu dandeessu. Galatooma.